akkam jirtanii galatoomaa. So warroon asirra na laaltanii warroota baay'inni keessan harki guddaan yaada kiyyaa na dhageettanii waan na amantaniif yeroo keessan fudhattanii yaada kanarraa dhaga'uuf dhuftanii sababa baay'ee galatoomaa isiniin jedha gurra keessaniif. Waa'ee nama irraa dubbachuuf deemu kun yoo dhugaa isinitti mee jedhee meenaan bibilina yeroo akka fixuufi waan yeroo hedduutti yaadee jedhu kalee galgalallee nan dubbadha jedhee hin dubbanne garuu amma nan dubbadha carraa waan argadheef dubbadhan jedheeti. Waa'een kunillee waa'ee amantiitii walitti hidhata jechuudha. Oromoo keessa qoodumiin guddicha amantiidhaan. Amantiin kun waan ilma namaa individuaalii waan ta'eef rabbiif nama hedduu waan ta'eef akka poolitikaa akka waan biraatii miti waan jabaadha hedduudha. Namni yoo amanee jedhee maatii isaatu ni qorra'ee jira. Haadha ka jaalatus ni ajjeesuu danda'a. So amantii jechuun wanna guddaadha. Namni tokko dogongora yoo amanee jedhee irraa deebi'uu hin danda'u rabbiin maan deebise malee. Kanaafuu dhimmi amantii kun baay'ee sensitiivillee namallee walitti buusaa firallee jaalalleellee diina godha. So warri kana dhageeffattan waadaa tokko naa seenaa isiniin jedhama. Yaadni kun yoo isin ta'e yoo itti amantanii yaada kana cal'istanii hin dhiisinaa. Yaada kana fuudhaatii maatii keessanii naaf kahaa isiniin jedha. Hiriyootaaf maatii keessan kanuma qofa isinirra barbaada. Feesbuuk illee shira gootan bareedaa sanii miti. Inni guddaan kan barbaadu maatii keessanii fi hiriyoota keessanii naaf kahaa adaraa rabbii isiniin jedha. Duraan dursee mee eenyummaa keessanitti meen jedha. Ani waaqeffachuudhaan beektanii namni waaqeffatu akka ta'e nan beekna hin jiru. Waaqeffattuu yeroo baay'ee kan irraa dubbadhuu fi yaadatan taate Oromoodhaa jennee dubbannaa turre. Maaliif Oromoo addunyaa waan hin beekneef Oromoon saba cunqurfamaa ta'e waan hin beekneef yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Akkasumas waaqeffataallee kan hin dubbadhuu fi galanni kan rabbiiti amma hedduu jijjiirama guddatu jira. Biyya Oromiyaa keessatti intalli yookiin ilmi tokko har'a waaqeffataa ta'e yoo du'e bakka baay'eetti awwaala hin qabu. Bakka hin dhaladheetti awwaala hin qabu hin beekna hundi keessanuu. Amma awwaala musliimaa awwaala kiristaanaatu jira. Ani na jaalattan tun yoo awwaala dhabu akka garaa isin nyaatu isinitti dhagahamee jira. Akkuma amantiin keessaniif si'ii fi rabbiin iddoo jirtu anaaf amantiin kiyyallee sirrii ta'ee dhabaatee anaaf rabbi iddoo jira. Karaa sirriirra jiraannee karaa sirriirra dhabaannee rabbitu nu gaafata. Waa'ee kana maaf kaaftee onaan jettanii amma waa'ee sooshaal miidiyaa irra deemullee agartanii galatoomaa namni wayii kalee viidiyoo wayii adoonnu kalee kanaa ergan hin beeku garuu kaleen argee jedhee viidiyoo kana afaan Oromootiin dalaganii jedhanii mootummaa Abiyyi mootummaa Itoophiyaatti dalagee nan beeka. Akkaat Ortodoks Charchiin naannoo Shaashamannee keessatti amaarummaa fi yookiin ammoo saba sablammii biraatu hin ta'in wanni nuti taanee fi kiristaana waan taaneef jedhanii dubbatan. Baay'ee na naasisee jedhee. Baay'ee na gaddisiise. Maa hojjettanii warroon as jirtanii Islaamas ta'uu dandeettanii kiristaanas ta'uu dandeettanii rakkoon qabu sun. Maa na gaddisiisoo jettanii I know how it feels. Injiraan miti amma dubara waan ta'eef yoo dubara takka rakkoon yookiin gudeeddamuun yookiin hiyyummaan yookiin dhahamuun I know how it feels. Dubara waan ta'eef nan beeka. So naannoo tokko keessatti warroonni amantaan jara xiqqaa ta'e fakkeenyaaf naannoo musliima guddaa keessatti warroon amantaa kiristaanaa lakkoofsan yoo xiqqaatan yookiin ammoo akka kiyyaa ta'anii naannoo kan jiru keessatti waaqeffatan nama xiqqaadha. Nan beekaa akka namatti dhaga'amu. So kanaafiyyuu warra isa wajjin simpataayiz godha. Hunduu biyya keessaa maatii fi hiriyyaa qabna. Kanaafuu mootummaan amma aangoorra jiru mootummaan kaleellee Itoophiyaa erga bite impaayarsin jechuudha. Inni guddaan karra dalagee jedhee amantii irra dalagee jedhee. Amma hin gaddaa siyaasilitti waan ta'e ni agartan.
mee waan viidiyoo sanii akka stage ta'e dhageenyee jirra. Beekaa godhanii akkasii hammaatullee hammaatee jira. Waan hedduu kan hin beeku jira karaa dubbachaa hin jirre ka viidiyoo sanarraa jechuudha. Mee yeroo gabaabaa kana keessatti torbee kana keessatti waan hin dubbadhutu jira. Haa ta'u malee fakkeenyaaf haa yaaddanii ka barbaade namni tokko hattuudhaa seenaa jedhu. Seenaan hattuudhaa jedhan lakki an hattuu miti inkijibanii dogongoree fudhadhee jechuu dandeetta. Gaafa biraa immoo viidiyoodhaan si'ii hattu yoo qabani mee akkamitti dubbiin sun qara ka'ati mormaa turte lakki ani hattuu miti ani eenyummaa saba kiyyaatiif falmadhaa jira malee amantaa fi miti yoo jette yoo ati ammoo beekaan si fakkeessanii jedhani irraa mormachuun si dhiba. Dubbiin keenya ka biyya keessatti ta'aa jiru walitti hidhata. Oromoon kan du'ee fi islaama ta'ee fi miti. Nuti ammoo kiristaana ta'ee fi miti. Carraa ta'ee waldaa kiristaana keessatti illee hirmaannaa nan qabaa hirmaadheen jira. Maatii kiyya keessaa illee ofirraa abbaa kiyyaatiin musliima warra haadha kiyyaatiin actually obboleeyyan illee kiristaana pheenxee ni qabna. Akkasumas immoo ortodoksii illee haadha kiyyaatiin ni qabna jechuudha. So nuti Oromoon amantaa miti kan nu ajjeese eenyummaa keenyatu akkuma ijoollee kalee Waashintan diisitti itti dhukaafamee jedhee eenyummaa jaraatiif malee ijoolleen tuni nama dhooftee nama ammeessimte. So kanaafiyyuu diinillee kana beeka. Wanna maraa oli kan Oromoo gargar qoodu waan amantaa ta'ee waan beekuufi so maatii keessanitti hiriyaa keessanitti bibilchaniitiin Oromiyaa keessa ka jiru nam tokko amantaadhaan faana baay'inaa rabbi sodaadha. Yoo qabsootan dhugumaan ilmaan Oromootiif haqa keenyaaf lafa keenyaaf dhugaa teenyaaf safuu keenyaaf falmanna taate amantaadhaan nama hin tuqina. Warroota amantaa naannoo Islaamaa keessatti amantaa kiristaanaa ijoollee jirtu tokkoyyuu hin tuqina. Akka waaqeffatuufitti akkamitti akka namatti dhagahamu waan beekuufi hin tuqina. Warroonni viidiyoo kana dhageeffatan ka maatii biyyaa qabdan bilbila itti himaa amantaa keenya eeguu qabna. Nam beeka gara kaaniin immoo keessattuu amantaa ortodoksii keessatti akka summiin awwaalamee nu'uu akka uummata jannata seenuu hin dandeenye akka itti dubbataa turan hin beekna. Garuu jibba jibbiin isaan hin baafnu ajjeechaan hin baasnu galanni kan rabbiiti irra oollee jirra. Mee ilaala amma waggaa 30 jira Oromoo ta'uun salphina ture. Hadha ijoolleen teenya maqaa Oromoo qabdii afaan Oromoo dubbata. Itti ilaala addunyaan guutuun Oromoo saba guddaa Oromoo saba guddaa bilisummaa kana tare maalidha? Oromoo saba guddaa Oromoo saba guddaa. Iri dabree diinni keenya kan uun falmatuyyuu afaan keenya sirbisiisaa jira. Mee ilaala hangam jijjiiramte jettee Oromoo ta'uyyuu recognize ka godhuu hin dandeenye. Waggaa 5 hadhaan waggaa 10 hadhaan annama biyya kana keessatti namaa wal lolee wattumee jira. Oromoo taatee fi Oromoon miti jechaa irratti jechuudha. Ani Oromoo jedhaa isa ta'uu isaan ammoo har'a ammoo mee ilaala har'a nu wajjin afaan Oromoo dubbataa nuti ammoo nama garii seexaan nu gochuu barbaadan. Kanaafuu qabsoon keenya tokkoof tokko walitti. Sirna nafxanyaa sana. Sirni nafxanyaa sun ammoo kan namni keenya haa beekuu barbaadu sirna kalee olaantummaa saba tokkoo afaan warra faranjiitiin feudalism yookiin mana harkeessa sirna gooftaa ittiin bulchan san deebisuu afaan tokkoo fi aadaa tokkoo fi amantii tokkoo biyya san keessatti warra go'uu barbaadu warra waggaa 30 dura baqatee Itoophiyaa amma Ameerikaa ture Yurooppii turettu hadha deebi'eetiin abbaa qabeenyaa ta'aa jira. Lafa keenya ka abbaa keenya ka akaakayyuu keenya akka saaman deebi'anii fudhachuu jiran. Finfinnee keessatti kan meeqatti qalan deebi'anii fudhachuu jiran. Ijoollee teenya ka du'a Haacaaluu irratti baatee dhokattee mana galte ka ija qalanii ka kokkee qalanii ija baasan gumaan jiraa hin baane. Gumaa jiraa ka baasuu dandeenyu amantaadhaan nu qoodamne miti. Amantaan nu qooduuf deeman. Kanaafuu sheekuleen teenya yeroo carraa qabdan paastoroonni teenya carraa qabdan amma kalee dubbadhee jiraane yeroo kana keessatti paastoriin keenya istiraagilii keenya afutti deemuu qaba. Maa qabsoo teenya qabsoo amantaa walitti makuu waan barbaadaniif nuti Oromoo waaqeffataa
kiristaana, musliima qabaachuu kenna addunyaa kun dhiisuu qabna. Kanaafiyyuu warroonni sheeka taatan mana amantii masgiida keessatti, warroonni taasteroota taatan mana charchii keessatti harka wal qabadhaa, wal jaaladhaa, maaloo in eeginaa mana taa'aniitiin koomunitiin waa yaamtu jettanii in eeginaa. Warri masgiidaallee koomunitiin kabajaan koomunitiin kan walooti ka kenna maraati kan musliima kan waaqeffannaati. Kanaafiyyuu akka yaada kiyyaa otoo wanni tokko isin gorsu jiraadhe otoo onni xiqqatee isin mul'isu jiraadhe waa'ee amantaa kanatti maal jettan baay'ee guddaa waan ta'eef maaloo dhiisnaa keessaa isiniin jedha. Wantummaan an guddaan dubbachuu barbaadu xiqqoo akka taphadheen jedhee waa'ee amantaa kanarratti waa'ee amantaa kanaan ooluu jiranii waa'ee poolitikaa miidiyaarra deemaa jiru ooredii quba qabduu san akkasumatti hin dhiisee jedha akkumantiin kennu. Ani yeroo baay'ee waa'ee dippiloomaasii fi advokasii irratti hin dalagaa hin beektanii kuni ammoo waa'ee amantaa kun waa'ee lafee keessa waan ta'eef akka yaada kiyyatti viidiyoo kana dhageeffatanii hin dhiisna hin wallaaltanii fi miti wanna kana waan guddaadha. Carraa kanatti fayyadamnee akka diinni keenya nu hedduu seeneetiin amantaadhaafis ni ajjeesan jedhee isin kan fakkaasan. Ijoolleen kiristaana keenyaa kan naannoo Harargee jirtan, kan naannoo Arsii Baale keessa jirtan amantaaf hin dhaamtan jedhee abdii qaba. Sheekuleen teenya isin bira dhaabatti. Sheekuleen teenya Oromummaa fi gabrumtee gabroomnee jenne kamaatiin keenya ajjeefamee hidhamee jedhee isin bira dhaabatti jedhee yaadan qaba. Obboleeyyan tita dubraa ka dhageettan dhaamsa kanaa sheekuletti naa dabarsaa Baalee bakka maratti Harargee Shawaa Wallaga keessatti naa dabarsaa nuti amantaan hin qoodamnu sheekuleen teenya obboleeyyan teenya kiristaanaa obboleeyyan teenya ortodoksii obboleeyyan teenya kanaafiyyuu please amantaa of fakkeessanii akka nuuf yaadanii fakkaataniitiin amantaan nu qoodanii kanaafiyyuu waan gon duratti yaaduu qabna. Yaadaa isiniin jedha. Galatooma waan na dhageeffattanii fi fayyaanaa ta'a. Kuwwan immoo warri keessaan dhaamsanaa guddaa gatatanii. Callisee nama baay'ee bilbiluu waan hin dandeenyeef dhaamsanaa sagalee naa kaa'aa isiniin jedhee jira. Kaaniif immoo torbee kana keessa walitti deebinaa fayyaanaa ta'a.